waan haala biyyatti irra turre eegadhee jenne biyya keessatti waan argine haala sanirraa waluma qabee waanuma gabaabdu tokko isinitti himuu deema. jijjiirama amma dhufe kanaan namni hundi garagaraa bahee namni quba waliin qabne ka Oromooillee ka saba biraallee hunduu ka dhuunfaallee ka jaarmiyaan ijaaramellee garagaraa bahee biyyatti galu. Yoo biyyatti galu kana hunduu kaayyoo mataa isaa qabatee gala. Waanuma ofii keessa jiru sana isime san fudhadhee ammallee biyya sanitti abbaa ta'a waan jedhuun gareen hunduu tanuma qabattee galtee jechuudha. Gaafa dhaqanii ulaan banamtee fi hundi isaanii achi wal gahu wal dhayuu eegale. Hunduu ta isaa yaada, lafa ofii qabachuu barbaada, siyaasaa ofii qabachuu barbaada, miidiyaa ofii qabachuu barbaada, naareetiivii ofii gaggeessuu barbaada. Haala kanarratti waliin bu'aan dhufte. Keessattuu warra amma jaarmiyaan garagaraa ka Amaaraa, ka Oromoo, Asmaraa fa'aa warri jiran turan. Biyya alaa kana warri jiran turan. Gaafa biyya alaa kana siyaasaa gaggeessaa turan san quba waliin qabu maruutama ofii oofata. Galee biyyallee akkas godha jedhee mana tokko keessatti wanti kumaatamaa uumamte walitti buutee jechuudha. Haala kanatu danqaa guddaa ta'ee akka biyyi tasgabbooftee gara fuulduraatti hin ceene uumaa jira jechuudha. Gara biraa keessa mootummaa yookaan mootiyyuu keessa jaarmiyaa amma biyya gaggeessaa jirtu kan akkamit jiran. Gubbaa irra caasaa mootummaa federaalaa keessatti warra biyya bulchuu jechuu akka Itoophiyaatti bulchan asiin dura namoota Oromoodhaatiin miti ka qabamee ture. Bakki kii ta'e hundi kan ittiin qabamee jiru namoota biraati. ODP'n mataa irratti akkuma isiniin jedhe haala gaarii jirtu federaala irraa gadi bu'aati. ODP jaarmiyaa san tiim lammaa warri jennuun sun warri ummataaf sabaaf if dabarsanii hojjetan warri kaleessallee hataa hin turre warri karaa biraa dhabanii karaan qabsoota numa keessaan jedhanii achi keessatti akka lammaatiif abiyyi hojjetaa turan har'allee ni jiran garuu isaan nama gabaabduudha. Ka itti aanee jalaan jiru warra OPDOti warra hattuu jechaan lamatti baasee ilaala. ODP jira OPDOtu jira. OPDOn kaleessaa sunillee jirti ODP'n immoo jirti. OPDOn ammoo akkuma kaleessa beellu san tahattu tasaamtu ta gosaan tamaaliin dantaan wal qabattee jirtu. Har'allee diina waliinillee ka danqaa ta'aa jiru waan deemaa jiru kana keessa tokko isaanii jechuudha. Gara caasaa gadiillee ogguu gadi buute waan sunillee hedduu jijjiiramee jiru akkasumatti sannaaf laala. Gara qeerrootti isin dhufa. Qeerroon gosa takka qofaa miti ka jirtu. Qeerroon dhugaa jirti takaleessallee kaatee lubbuu isii kennitee duutee lafee isii cabsitee dhiiga isii cobsitee saba kanaaf bu'aa buufte. Har'a sunillee ima jirti. Rakkooni qeerroo sanii maal ta'anii xiqqoof duuba deeman eega jijjiiramni kun dhufeeti. Eega wayyaaneen kararraa kaatee taankiin kararraa ka'ee qawween kararraa kaatee dullaan kararraa ka'ee xiqqoo of duuba hafuu wayiitu jira. Of duubatti deddeebi'uun. Sa'a kanatti eega riskiin kun ammoo bakka sanii ka'e maaltu tahaa dhufe warri yeroon haalli waa fidee fi jennaan waa itti fayyadamuuf as babbaheetu dhufee jechuudha. Warra kanaatu jira. Itti aanee ammoo tuyyuu Oromoollee ta'anii nan Oromoo warra ta'antu jira. Ergama diinaallee kun ka bu'aaf fiigu. Kalammeessoo. Kasadeessoo warra ergama diinaa qabatanii Oromiyaa keessattuu particularly jeequuf deemaniitu jira jechuudha. Ummata Oromoo akkamitti jira? Ummanni Oromoo an dhugaa dubbachuuf negatiivii akka asii yaadaa san hundallee natti hin taane. Bakki hiyyummaan jirtu jirti. Namni ammallee waan gaarii bakka gaarii irrallee gahee jira. Gariin haaluma jiru keessatti hojjechaa namni haala gaarii irra jirullee jira. Ka haala hamaa irra jirullee jira. Garuu walii galatti average fudhadhaan hammeen nallee hin jettu gaarillee hin jettu.
Bakka kana wanti isin hubattan namoonni Oromoo biizinesiidhaan ol bayan ka jara waliin hin hojjenne maal godhanii wayyaaneen irraa sit dhufanii yoo ati biizinesii gaarii innoveetiif ta'e wayii qabaatte yoo Oromoo taate yoo ka waliin hojjennetti yoo gaarii taate yookaan immoo maal godhanii lubbutee barbaadamoo biizinesii kana gadhiiftee keessaa baataa siin jedhan. Yoo ati kana gochuu baatte keessa adda addaa sitti uumanii yookaan maneedha. Abbaan qabeenyota Oromoo baay'een biyyadha jiran ka maayikalaawii hin seenne nama xiqqaa ka hin tumamin nama xiqqaa. Warrummaan abbaa qabeenyaa kun jedhu invoisii kijibaa akkana goote jedhin waa hedduu faabrikeet godhanii bifa saniin sanuma keessa darbee namni ammoo tattaafatee hojjetee jira. Hojjettoonni warri hiyyeessi baay'ee hojjetaa mootummaati biyyasitti. Malleen inni argate yookiin 2,000 3,000 namni irbaata horii gadi baatee iyyuu nyaachuudhaaf hoteela gaarii yoo dhaqatte 8,000 9,000 kafaltaa kiraan banaa akkasii korraapshiniin fa balleessuun kanaaf ulfaataadha. Amma tiraafikii tokko ka birrii 2,000 nyaatu ka Finfinnee keessa jiraatu gabbaheet ijoollee isaa mana barnootaa meeqa kafala tiraanispoortiin meeqa manni kiraa meeqa maal waan rakkisaadha. Haala kanarratti sirriitti odoo mootummaan hojjete waan jedhuuti. Maal godhuu qabna waan jedhu. This is very crucial enough. Jijjiiramni amma biyya keessa jiru kun takkumaa seenaa Oromoo eega Itoophiyaan sun ijaaramte jijjiiramni akkanaa carraan akkanaa Oromoof argamtee hin beeku. Jarri kun lolanii carraa jirtuuf fayyadamanii as bahanii jaalannee jibbinee aangoon namoota keenya harka jirtii jechuudha. Waan hanqatu bifa kamiin itti guuttachuu dandeenyaa waan jedhu. Of course hin dhuman projektiin guutumaan guutuutti bilisa bahuu hin dhumanne ganaadha. Waan baay'eetu jijjiiramuu qaba. Nu Oromooni waan tokkotu jira. An Oromoon xiqqoo waa irraa qoollefanne. Daddafnee wayii seennee yoo waa carraa wayii argamtee jette carraa tana qabannee isiirra kaapitaalaayiz goonee akka waan biraa waan nu hafallee itti guutan nutti hin sochoonu osoo nuti dhaabbannee laallu gaafa Abiyyi dhufee warri Amaaraa akkamis salaatanii nu irraa achuma qollifannee dhaabannee immoo maa akkana nu ta'uu dide maa akkas nu ta'uu dide nu maal goonee maa akkamiin isa gargaarree kana nu ta'e jenne eessatti gurmuu isaaf taane eessatti isa gargaarra waan kana nu haa ta'uu jennu san akka godhu nuti maal goone moo teennee manumaa gaafa natti tole Facebook irra barreessaa yookaan ammoo televiziyoonii fi reediyoo irra dubbataa kana naa godhuu dide jechuu kee what did I do akka waan akka projectiin kun successful ta'u akka Abiyyiif Lammaan namni biraa harka micciiru akka hojiin kun ittiin ulfaanne maal goone waan jedhu that is key anaaf teenneetuma complain godhuudhaa miti. Jarri kun kophaa isaaniitti bakki gahan hin jiru. Amma wanti nuti yaaduu qabnu akkami contribute goona akkami gargaarree gara fuulduraatti deemnu waan jedhu proactive taane amma initiative Abiyyi fudhate tokko jira. Doolaara tokko Ethiopian Diaspora Trust Fund. Isuma namni kenna meeqatu gargaaree jira. Malleen isun waan inni ooluuf beekamaa katti kennaa jirru Abiyyi. Abiyyi waan fedhe Itoophiyaa fedhe jedhaa haa oolu keessatti waan inni huju abbaa dhaqee ijaan argeetu beeka nama achitti maaltu hojjetamaa jiru jira jedhe argetu beekaa jechuudha. Silaa waan sun eessa deemtu gargaarree irraa itti sinteerraa nu hundi irraa qoollitan. Kaleessa amma aniyyuu waan kana yaadadhee ka eegale dandeettan kanarratti illee hirmaadha waan gara biraa irratti illee hirmaadha. Manuma teennee complain booyu kaleessa illee haalatti nu dhoorge har'a maaltu nu dhoorge. Waan hanqate jennu yoo nuti kaaneen guuttanne teennee manatti waaqatu mannaa gadi nu buusa akka Baayibili irra jedhan san waan saniitti sanarratti haa hojjennu jechuu barbaada. Haalli siyaasaa biyya keessa jiru kuni yeroo jalqabameetti gammachuu guddaadhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamuu fi Tiim Lammaadhaan gaggeeffamuu hundum keenya gammachuudhaan fudhanneeti bira dhaabannee gargaaraa hin jirraa isin turre fi haala gammachiisaadhaan sabni
Itoophiyaa hundumtuu guutummaan gammachuudhaan fudhatee irreen abbaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ofirraa kaasuun gammachuu ta'eeti. Yeroo dhiyoodhaa asitti garuu sosochiin adda addaatii fi geeddarama siyaasaa biyya keessatti waan dhalatee jiruu fi sabni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee wal bira dhaabatee diina ofirraa haquu malee karaa jaarmiyaa siyaasaadhaa warratti wal tuquu warratti bobba'uu fi warratti barreessuu maqaa wal balleessuu tuun ta'in biyyi keenya tokko Oromiyaan kan keenya nuti jabaanneeti yoo waliin taaneeti hojjennee mootummarra kan jiru amma mootummaa Oromooti gara fuulduraattis biyya keenya jabeeffanneeti akka Oromiyaan bilisa baateeti Oromiyaa isa bilisoomte isa dhugaa keessumaayyuu waggoota kana keessatti filannoo isa nagaa ta'eetii fi bilisa baateetti akka adeemnuu fi sabni tasgabbee akka godhatu wanta barreeffama sirrii hin taanee fi wanta gadi bu'aa sooshaal miidiyaa irratti barreeffamu kanarraatti sabni Oromoo akka of eeggatu namni waliin mari'ateeti wanta hojjetu arrabsoo fi wanta xuraa'aa irraati maqaa ol baasaa akkasiisa kataban kanarraati namni barmoota argateeti waliin mareedhaan wal hubannoodhaan akka hojjetuun dhaamsa dabarsaa galatooma. Galatooma jechuun barbaada maqaan kee Haaruun jedhama Haaruun Hassani. Qabsoo ta'e keessatti uummanni keenya hedduu bara darbe kana keessatti qabsoo jajjamaa gaggeessaa ture. Akkasumas immoo hawaasni keenya hawaasni Neezerlaand gochaalee hedduu yookaan immoo gumaacha hedduu qabsoo kana keessatti taasisaa ture. Booddee ammoo haalli jiru erga jijjiiramni kun dhufee qeerroon jijjiirama kana fidee akkasumas ammoo bulchiinsi Dr. Abiy jijjiirama kana hoogganee haalli gaarii hedduun dalagamanii jiru. Haa ta'u ammoo wantoonni tokko tokko hanqinoonni ammas jiran jiru. Kanaaf ammoo hanqina nu mudatanis ta'ee akkasumas ammoo rakkoo jiru kan keessattuyyuu ammoo dhaabbilee haa ta'u qaamolee uummata hawaasaa haa ta'anii ammoo gartuun adda addaa jijjiiramni gaggeeffamaa jiru kun gahaadhaa miti akkasumas ammoo Oromoon biyya hoogganuu hin dandeenye bulchiinsa bulchiinsi Dr. Abiy biyya hoogganuu hin dandeenye jedhanii ololli adda addaa deemaa jira. Kun ammoo sababa malee miti waa hedduurraa tokko ammoo jibbiinsa Oromoof qabanillee namoonni kunniin as keessa ibsataa jiru. Maaliif biyya seenaa biyya san keessatti seenaa biyya Itoophiyaa keessatti namni haala kanaan Itoophiyaa hoogganee ture hin jiru. Kun seenaa Itoophiyaatiif isa jalqabaati. Maaliif Itoophiyaan demokraasii argitee hin beektu. Rakkoolee hedduu ture mootummaan dhufu martuuyyuu kama ajjeesuu kama rakkoo adda addaan sabarraan uummatarraan gahu keessattuyyuu ammoo paartikulaarlii uummanni Oromoo hedduu mootummoota darban hundaan miidhamaa ture. Kanaaf nuti akka Oromootitti cimcimnee injifannoo arganne kana injifannoo qaalii qeerroon irratti kafalte kana eeggachuu qabna. Akkasumas ammoo gochaalee saboonni adda addaa hordofan waan duubaan jedhamaa jiran kanneen sirriitti hordofuu fi waan gochuu qabnu ammoo kaan ammoo waan tumsuu qabnu bulchiinsa jiru kana tumsinee kana caala waan bakka Oromoon barbaadu yookaan ammoo wanta Oromoon barbaadu akka bulchiinsi kun fiduu danda'u tumsinee deeggaruu qabna yookaan ammoo duubaan jiraachuu qabna. Kana wantaane ammoo rakkooleen adda addaa ka'anii maqaa Oromootis balleessaa jiranii bulchiinsa Oromoo kanas maqaa adda addaa xureessaa jiranii akka sadarkaa alaatittis dhaabbilee adda addaa akka sadarkaa addunyaattis maqaa balleessaa karaa miidiyaatiin rakkoolee hedduutu jira. Kanaaf miidiyaalee gama keenyaanis miidiyaalee hedduu irratti hojjechuu qabna akka sabaatitti rakkoo miidiyaa cimaa argaa jirra. Miidiyaaleen jira hundumtuyyuu ka saba kaanii tumsanidha. Dhugaa osoo qabnuyyuu dhugaan keenya sababa miidiyaatii hedduu dhugataa jirti. Kanaaf rakkoolee kanas sirreessaa dhimmi Finfinnee ammoo dhimma mirgaati malee dhimma fedhiidhaan yookaan ammoo hawwiidhaan sabni tokko yookaan gareen tokko nuu kennuu miti. Finfinnee biyya keenya nuun biyya qabnu yookaan ammoo magaalaa keenya jennee falmannuyyuu osoo ugginee hin dubbatin sabni biraa kan mirga takka irraa osoo hin qabne yookaan ammoo mirga abbummaa osoo irraa hin qabne magaalaa teenne hogguu jedhu nuti ammoo teenyee eeguu hin qabnu. Maaliif akkuma warri sabni biraa kan mirga abbummaa magaalaa irraa hin qabne osoo hin qabne iyyuu bahanii hadhaan kana teenne jedhanii falmatan nuti ka seenaa meeqa wajjin Oromoon irra dhumatanii irratti baqatanii biyyaatti bahanii hanga har'aatti kan sanyiin isaaniillee osoo deemamee qoratamee namoonni lubbuun jiran Arsii Baalee keessa akka baqatee naannoo Finfinneetii baqatee uummanni Arsii Baalee keessa jiru uummanni naannoo Finfinnee jiraataa ture uummanni Shawaa keenya osoo kun hundi dhugaan kun jiru har'a akka waan magaalaa nama saba biraa taatee akka waan Oromoon baqatee yookaan tasa akka dhaqee achirra qubateetitti yookaan immoo tasa dhaqee naannoo Finfinnee marseetitti fakkeessanii wantoonni dalagamaa jiran kunniin wantoota hedduu gaarii miti. Kanaaf ammoo dhimma Finfinnees haa ta'u dhimma bulchiinsa jirus haa ta'u cimnee hordofnee mirga abbaa biyyummaa Finfinnee keenya sadeeffachuu bulchiinsa Dr. Abiy kanas sirriitti hordofuu qabna.